farda bitee colleen taane malee odoo akka namaa silaa kaatabanne Umaan rabbii keenya sirnaaf gadaa qabna keeraaf seeraan bulla hamtuun goonee kalee cubbuu yaanne malee biyyoo biyya baa'oo fi yoo jiraan kotuu duwwaan uffatu Umaan bulta waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti biyyoo biyya baa'oo fi yoo jiraan kotuu duwwaan uffatu Umaan bulta waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti Gegera rulata jiru degatana jirtu ya jarana malwali gonare kamtu me kandabre rabbaran nugaye ya koromin jile akki garantane akki baranolle bulani lalani rabbin lolani jettere atabore galaf tabal matinda barre akkamitan challisa tetunu gahuf dente gere jettere atabore galaf tabal matinda barre akkamitan challisa tetunu gahuf dente gere Orichana rubatu salpeftu jarahatu Ya walalitu tibasi ya dembaritu Ya walalitu tibasi ya dembaritu Ya walalitu tibasi ya dembaritu Ya rada garre masentu gana nabduri manfutu yokan nalte sanyintatu yokan kote gumbingutu Ya rada tirada garre yokan lefonya ne marre Ya walalitu tibasi ya dembaritu Waxabajjii ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu 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 Malo ya baye malo ya buko bekta kangarako sitti abdachuko walirratti duuna gallis walumani jaalalti qixxeedha maali adarani jaarsilooni neegu dhimma marrachiisa ambarana moji sinna kakachiisa yabaate jarree walitti kaate yabaate dubbititti jabaate Ega benungalla Naningal tu sinangal Michayo gal mishagar Yadi gal mishagari Tiyadamme Ya walalitu tibasi ya dembaritu Ya walalitu tibasi ya dembaritu Yona sumaga dilalu gange madfi kumayati Yonsi jede dube mali Oke nile na majeti Yomu sigadu tinolu Sende lola dirinjilu
aadaa wasanee yaa mul'atu daaksisisanii kiyya sila baraanan baatu. Aadaa wasanee yaa mul'atu daaksisisanii kiyya sila baraanan baatu. Aadaa wasanee yaa mul'atu daaksisisanii kiyya sila baraanan baatu. Aadaa wasanee yaa mul'atu daaksisisanii kiyya sila baraanan baatu. Amma yaa mariito maaloo yaa mariito keegalli fagaate nattis korrammaate wattu baale buuna kaamiyooni daane beenu shaggar baana. Obbo Dirbiidhanis akkasumas keessumoonni keenya biyya fagoorraa dhimma kanaa dhuftan kan Awustiraaliyaa, Awurooppaa, biyyoota garaagaraa, Kanaadaa, Ameerikaa fi Afrikaarraas dhuftan kabajaa guddaa isinii qabnaa baga nagaan dhuftan isinii jenna. Karantaansuudhaan sagantaa keenya odoo hin jalqabin dura maanguddoon ardaa jilaa nu eebbisu. Egaa maanguddoon ardaa jilaa eebbisanii booda sagantaa har'aaf qabnu gara beeksisuu dabarraa. Sagantaan keenya akkuma beektan guyyaa 3 tura. Kanaaf eebba asitti akka nu dhufanii nu eebbisaniif kabajamaa abbaa gadaa bayyanaa sabbatoo akkasumas obbo Dirbii Damissee akkasumas obbo Caalchisaa Waamii asitti affeeraa isaan eebban sagantaa keenya nu wali jechuudha. Nuti badhaa. Adbaariin asii isin yaa dhageessu. Adbaariin asii biyya keessanii bakka hunduu biyyuma Waaqayyo ijoollee teecha nagaa isin haa godhu. Bakka deemtanitti isin haa ogeessu. Bakka deemtanitti guddina isin haa kennu. Gadaatti isin haa bulchu. Gadadoo nurraa ala. Waaqayyo bakka nama jiraachise jiraatanii Waaqayyo bakka isin jiraachise hundattuu isinii dhaga'ee ani yaammattan hunduu isinii dhaga'ee Waaqayyo biyya keessanitti dhaqxanii anaddaan biyya keessan naannoo keessan handhuurri keessan itti bu'e laaltanii hangaltan isin haa godhu. Biyya hiriirii malee keessa deemtanii galtan isin haa godhu. Biyya nageenya keessa isin haa godhu. Biyya nageenya keessa deemtanii tun nagaan galtan isin haa godhu. Guddina isin haa kennu. Antanaan dura miidhamirree Waaqayyo miidhaasaa Waaqayyo haa kaffaluuf. Miidhaasaa Waaqayyo haa laaluuf. Ani immoo ilmoo rakkate ilmoo haa kennuuf. Karraan rakkate karraa haa kennuuf. Qarshii rakkate qarshii haa kennuuf. Fayyaa rakkate fayyaa haa kennuuf. Waaqayyo wal bira oolchee nu haa bulchu. Biyyi teenya biyya nagaa haa taatu. Biyya nageenya haa taatu. Biyya manguddoon irra deemtu haa ta'u. Biyya dargaggoon irra burraaqxu haa ta'u. Biyya maatii biyya waatii haa ta'u. Adbaariin qe'ee kana Waaqayyo anas nu fide Waaqayyo biyya nagaatti nu haa galchu. Xiyyaaraan deemne bakka hundattuu xiyyaara keenya xiyyaara gaangee biinu haa ta'u. Bakka dhaqnetti nagaan nu haa galchu. Bakka dhufnetti nagaan nu haa galchu. Fayyaa isin haa kennu. Nama moo egeree walitti deebinee wal eebbisnu nu haa ta'u. Kan irreecha keenyatti fuuldura deemnu kana irreechi keenya irreecha nagaa nu haa ta'u. Irreecha nagaa nu haa ta'u. Irreecha tulluutti deemtan irreechi tulluu biyya kana isin haa dhaga'u. Adbaariin biyya kana isin haa dhaga'u. Irreecha arbaasaa immoo finfinnee horaa sadiitti dhuftanii hojii kabajnu nu haa ta'u. An kabajjan isin haa godhu. Waaqayyo nagaa biyya keessatti isin haa deebisu. Biyya nagaatti isin haa deebisu. Biyya akaakilee abaabilee keessatti isin haa deebisu. Gadaa rooba nagaa biitti qofa qabdi. Nauf kalcha. Hayyee waaqa uumamaa sagaltama garbaa salgan buuranaa waaqa turban baariintu kan si uume jiru kan si malee uumame jiru yaa nagaan bulee nagaan nu oolchi. Irraa godhan nu oolchi. Dogoggora nu oolchi. Wallaala nu maala. Hambiyyaabee biyyatti nu galchi. Hani dhame nu hiiki. Deessuu nu hoofgalchi. Deessuu namatti haa guddifattu.
Waaqni rooba haa kennu. Malkaan bishaan haa kennu. Lafti marga haa kennu. Saani dheedhee dhugee aannan haa kennu. Aannan sanaan ilmaa durba qaroobe nuuf haa guddisu. Ilmaa dubaraa nu haa qaroomsu. Daa'ima qaroobe nuuf haa kennu. Kan nuu kenne nuuf haa guddisu. Waliigaltee nuuf haa kennu. Uummata bal'aa qabnaa, lafa bal'aa qabnaa, waliigaltee dadhabne yaa Waaqa kan nu ijaaru nuu kennu. Kan waliigalchu nuu kennu. Gurmuu kan niisaa nuu kennu. Kan nimni yoo nagaa argate wal faana dammeessa, yoo tuqame wal faana iddaa. Uummanni Oromoo akka gurmuu kan niisaatti akka wal faana hiriiru nuu godhu. Waliigaltee nuu kennu. Waliigalee nu xaraara. Yaa Waaqa kan hafe situ beeka, nama nan beeka, kan hafe itti guuti. Nauf kalcha abboomallee nauf kalcha hangafummallee nauf kalcha hayyee waaqa uumamaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa bokkuu gurraachaa waaqa shanan gadaa Oromoo ati nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi nagaan nu bulchitu nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogoggora nu oolchi hamaa nurraa qabi jila kana nuuf eebbisi xinnaa keenya nuuf guddisi kan dhibame nuuf maari hidhamaa keenyallee yaa Waaqa warraafes nuu hiiki diina akkasitti ummata keenya dararee mana hidhaatitti naqe kanallee mee yaa Waaqa nurraa buqqisuutti jirtaa hamma dhumaatti nurraa buqqisi hundeen nurraa buqqisi biyya keenya irratti abbaa nu taasisi kan keenya namatti hin dabarsin kan namaa nutti hin dabarsin keenyan nu bulchi kan qabnuun nu bulchi baanuu baasi ummata keenya wal taasisi yaa Waaqa warra kunoo arra jila wal geenye kanaaf oggaa dheeraa sagalee dhammalee bifaanillee waliin argin wallu agarsiifte yaa Waaqa galanni si haa ga'u yaa Waaqa waan hundumayyuu ati keessa nu ooli Waaqsi kadhannaa nu dhagayi si olumtuu hin jiru yaa Waaqa sitti bulla gadaa keenya deebisi nama ijaaru nu taasisi warra gadaa ofii ijaarratu nu taasisi warra gadaatti bulu nu taasisi egaa barri quufaa gadaan gabbinaa akka nuti jenne Waaqayyo haa jedhu bakkeen ani irraa hir'isellee Waaqayyo itti haa buutu. Kun immoo garbuu irraa hojjetame caccabsaadha. Sukkummichirraa jechaadha. Kunis cuukkoodha. Garbuu irraa dhadhaadhaan hojjetame. Kun dhangaa sirri jabaa waggaa namatti dhufu dhiyaatu yeroo dheeraa jiraachuu danda'a. Bishaan ittiin galu dhadhaa duwwaadha garbuudha. Kun foodha. Kocheedha. Dhadhaadhaan hojjetame. Kun buna qalaadha. Kun dhobboo jedhama. Yookiin qorii jedha akkuma naannootti waamama. Qocaadha. Aadaadhuma Oromoo irratti Wallaggaati. Kan Oromooti. Kun farsoodha. Farsoodha. Kun immoo cororsaadha. Cumboo cororsaa wajjin jira godha. Kun akaawwiin dhadhaan ittiin gallee. Kun qoriin kan qorii. Kun qinceedha. Qamadiirraa hojjetame. Kun immoo waancaa jifuu Oromoo irratti gaafa horiirraa hojjetame. Waancaadha. Gaafarraa hojjetame.
Kun marqaadhaa dhadhaadhaan fal'aana wajjiniini. Kun aannan keessa jira qabeedha. Farsoodha, farsoo Oromooti. Farsoo Oromooti. Kun daabboqoloodha. Daabboqoloodha. Korii jedhama garbuurraa dhadhaan duwwaadhaan hojjetama. Kuni barsoo kutoodha. Barsoo garbuurraa hojjetama. Kuni Bisi jedhama. Inni kun immoo warqeesaa hojjetama. Dhagaa gaariidhaan sanaan hojjeedhaan nyaatama. Hojjoodha. Inni kun immoo dhugoodha. Dhagaa Oromooti. Aadaa Oromoo irratti iddoo nama jaalalattaatiif dhiyaataa. Keessumaa jimaan waggaa namatti dhufuutti dhiyaataa waggaa taa'uu danda'a. Bishaan yeroo dheeraa taa'aa garuu dhadhaan duwwaadha. Okoleen harka keessanii bu'e. Damma nyaadhaa. Waaqayyo kunoo dhangaa nuu kennitanii dhangaa ta'a. Ijoolleen teessan kanatti dabarsa. Akaakileen keessan kanatti dabarsa. Aadaa biyya keenyatti fiddanii biyyaan baatitti gootanii. Waaqayyo nama biyya kanaa ardii tanarree nagaa godhu. Biyya nagaa qabaanna nutti dheechitanii. Biyya nagaa qabaanna nu booluu galtanii. Biyya itti dhalattinirraa isin ari'anii. Waaqayyo ammarree biittitu biyya nagaa taata. Isinirree warri kanaan laffaatanii itti dadhabdanii hojjettanii. Waaqayyo nagaa isinaa godhu. Waaqayyo ani isin miidhu isinirraa balleessu. Hannumna qabu waaqa namni nama hunduu qabu. Namni waa tokko qabu Waaqayyo waa inni Gadaa shananii, waa inni Seessa shananii, waa inni waraana shananii, waa inni barcuma shananii, waa inni odaa shananii, waa inni uumaman uume. Waaqayyo hannu miidhu nurraa qabu. Mana keessan immoo mana nagaa godhu. Bakka dhaqxanitti isinaa coomsu. Bakka isin dhaqxanitti isinaa bareechisu. Afaan keessan dammaa ta'u. Afaan keessan irraa aannan dhabu. Afaan keessan irraa coomu. Afaan keessan irraa daadhiin hin bu'in. Ani isin immoo nyaattanii dhugdanii. Ani itti bashaaddanii. Ijoollee keessan immoo akka dhaqaala bajaatu isinaa. Waaqayyo nagaatti. Biyya nagaatti Waaqayyo. Nurree biyya biyyaa dhufe hunduu bakka dhaqxanitti mana keessatti mana nagaatti gaangee rabbii isin yaasan gaangee rabbii isin yaasan nagaan baane mana nagaatti galmee tokko immoo itti deebi'u kabaja guddaa isin yaa kennu Gadaa sirna Gadaa keessatti qabdu keessattuu iyyuu Ateetee ilaalchisee qoraatii qorqortii yeroo dheeraa godhe dhiyeessuuf waan na afeertaniif galata guddaa isiniif galcha. Qormaanni kiyya warra kitaaba barreessan yookiin alagoota kitaaba waa'ee Oromoo irratti kitaaba barreessan
wabii isaan dhaabuuf hin deemu yookiin immoo tiyyuu isaan lakkaa'uuf hin deemu. Akkuma ammaan dura tuqetti ani madhaa maatii warra qaalluu yookiin amantii qaallutti amanu keessatti dhaladhee waan guddadheef haati tiyyalleen ijoollummaa kiyyarraa jalqabdee kanaan waan na guddifteef akka wabii guddaa tokkootitti dhiyeessaa jechuudha. Kabiraa ogummaan kiyya aadaa nama durii primary culture literature literature ka jedhu kuni waa'ee aadaa Oromoo nam durii hiikuu hin danda'u. Maaliif aadaan Oromoo irra caalaan afaaniin darba. Dhaloonni duraanii dhaloota haarawaatti afaaniin dabarsaa deema. Kanaafuyyuu literature yoo jennu it is a Latin word writing. Kanaafuyyuu aadaa Oromoo ibsuudhaaf aadaa Oromoo irraa nama fageessa literature wanni jedhu kun. Kanaafuu the pristine culture aadaa duraanii aadaa asliidha. Isarratti hundaa'uudhaan ka jaarroleen jaartoleen yookiin aayyoleen natti himan asirratti isinii dhiyeessa. Garuu duraan dursee haadha tiyya ka waa'ee ateeteetiin naqaadhimtee na guddifte na eegitee na guddifte walaloo gabaabduu yaadannoo isii asirratti isin dhageessisuu barbaada. Yaadannoon isii kun aayyota Oromoodhaa bara dheeraa yookiin dhaloota irraa gara dhalootaatitti aadaa Oromoo keessattuu sirna Gadaa, sirna Ateetee, qaalaa qaalluu akkasumas immoo sirna siinqee barsiisaa dhaloota haaraa barsiisan yaadannoo isaaniif akka ta'u kabajaa isaaniitiif akka ta'u walaloo gabaabduu isiitiin jalqabaa jechuudha. Saniin duratti tariik jennaan ooyilaan gorbobee gurraan sokoreen maayesi sooressi saayyaa dorrobee hin garmaamaa ni fooggalaa dhalee raadaa jibicha lafaan ga'uuf foolata. Gurraan dhalee jibichi gola keessaa burraaqee haadha didee hidhaa baafate silga haadhaa fuunfate mucha haadhaa lullumate aayyoon edimtuun qan'aftuun qananiituun jorroon dubartii jollommaayituun duudhaa kaleessaa cuunfitee barsiiftuun hayyittiin qaallittiin qomaa cuunfitee barsiiftuun. Baarree guchuma qoraafte dhiigaan lollaate foysite okolee urgeessite fittaalaa fi faldalalee qororte sossobdee gaadite jabbilee itti yaafte mucha qaqqabatte kurrisiifte corrisiifte elmite ho'ituu idee sabaree guutte hin qabbaneessite hin cimifte baarree madaalatti ro'eessite uffisite duffugootee bitaa fi mirgatti gara gaggalchitee tuffiftee cuqiftee raaftee dhadhaa baaftee budduuysite kanaan qananiiftee na guddifte. Mi'ii unadhe itittuu habbuuqadhe ituu ciffadhe baysaa cirriqadhe kiila lixe silga goromaa torbaatiin dhiqadhe hoogana jiidhaa kaleessaa aayyoon naaf cim'ifte dheengitee ittiin na guddifte ateetee facaafattee faarfattee baanattee afaanitti na tuftee callee dirattee ilchitee gurra na ciniintee guddadhu naan jette areera kaleessaa coongisee rooca ganamaa qarcaasee kurree fi kornyeetti isin dhandhamsiisaa ateetee qaallitti qaalluu golfaa jaarii siinqee fi bokkuu
seera ganyaa jahanii daraaraa shananii kaaya fi kaaroo koraa fi kaayoo ashaaraa adii kaleessaa safuu malkaa waaqaa dhalee gufuu gafuun cubbuun roorroon jigde keessaa hambaa qunxuree isin dhandhamsiisaa qubaan tuqee isin muxachiisaa seenaa ganyaa Oromoo isin dhageessisa. Galatooma. Kanaafiyyuu gara barreeffama yookiin mootiyyuu sagantaa kiyyatti yoo deebi'e ganyaa waan jedhu kana mee hiikuun barbaada. Ganyaa jechuun beektuu jechuudha. Kabajamtuu jechuudha. Maqaa kabajaati. Ganyaa kan jedhu kun collective noun. Dubartiin Oromoo ganyaan malkatti ba'e jedhama. Kabajaa guddaa sodaa guddaan ganyaan gaafa dallanee malkatti ba'u keessattuu yoo abbaan manaa dubartii qanafaa gadi hin deeffatin qanafaan tarii asirratti dubartiin yoo deettee hobbaate qanafaa asirratti diratti jechuudha. Kabajaa guddaa hin tuqamtu. Abbaan manaa yoo isii tuqe yookiin yoo isii dhaane dubartoonni ollaa jiran hundi isaanii siinqee qabatanii siinqee dabballooftu siinqeen meedhichaan dabballoofti siinqee dabballooftu qabatanii ililchanii bayan baasatu dhalate jedhan. Kanaafiyyuu bayanii ililfatanii malkatti bayanii galuu didan. Kunigaa Ateetee malkaa kabooda itti dhufu Ateeteen gara sadiititti qoodamti. Ateetee malkaa yoo akkuma isin jedhe qanafaan miidhamee qanafarratti gafuun wayii hojjetame siinqeen baatee ililfattee wal waamtee protest goote jechuudha. Kuni Ateetee mormaa jedhama. Ateetee mormaa jedhama. Kalammata Ateeteen sadii takkooyyee sadooyyeedha. Ateeteen lammataa Ateetee mormaati. Morma jechuun exorcism ka afaan Ingiliffaati. Looloo darban. Looloon sa'a nama keessaa amba keessaa akka baatu. Looloon waan dhukkuba namatti fidaa, waan beela namatti fidaa, waan nama wal lolchiisaa. Looloodha. Aadaa Oromoo keessatti looloo. Saataan waan jedhan kana. Oromoon saataan waan jedhu kana waan hin qabneef looloo jedha. Looloo darbaa jechuudha. Dubartiin ganda jirtu walitti dhuftee ililfattee wal waamtee looloo sa'a keessaa bahe nama keessaa bahe barcumaa jalaa bahe biyya abbaa barcumitti si darbaa bahe ani xiqqaadha mucaa xiqqaadha yeroo sanitti akka dubartiititti na laalu. Maaliif dubartiin Oromoo mucaa xiqqaa seera dhiiraa hin guutin asexual waan akka dubartiititti ilaalla. Mucaan xiqqaan akka kiyyaa yeroo saniisan wabaxallee hin nyaatu. Wabaxa jechuun birthday amma jennuun kan afaan alagaatti irraa ergifanne wabaxaa afaan Oromootitti. Kanaafiyyuu siinqee natti kennitee marga natti kennitee abutaa ishee walitti guurree qarree mormaatitti gannee jechuudha. Kanaafiyyuu qarreen mormaa bakka looloo itti gatan. Qarrichi mormaa bakka looloo itti gatanii jechuudha. Waan reefu isin jedhe san yoo gatan ofirraan darbanii jalaa fiigan hundumtuyyuu jalaa fiigan akka nama wajjin hin galle loolloon kuni Ateetee mormaa jedhama. Ka sadaffaadha Ateetee malkaa. Ateeteen malkaa Ateeteen malkaa yoo
abbaan manaa haadha manaa miidhe yookiin mootuyyuu dubartiin seera dubartii ganyaa ambaa keessaa baate didde protesti gochuu waamamtee yoo isiin didde malkatti bayanii jechuudha. Malkatti bayanii namicha yakka hojjate dubartii irratti yakka hojjate haadha manaa irratti yakka hojjate ciibsanii siinqee itti qabanii daalalee itti dhiitan kuffisanii jechuudha. There is no any violence garuu hin rukutanii siinqee itti qabanii yakka irraa baasanii jechuudha. Yakka irraa baasanii gaafa araarfatu immoo jaarsi ambaa ba'ee gadaan ba'ee ni araarsaa jechuudha. Ganyaan maal ta'e? Maaltu ta'e? Maaltu dhalate? Maaliif ganyaan lagatti ba'e? Jaarsi biyyaa abbaan gadootii bayanii seera isiin malu seera inni cabse sana qajeelchanii ganyaan malkatti ba'ee ba'uu dide deebi'ee galaa jechuudha. Kanaafuyyuu Ateeteen sadii jechuudha. Wanni asirratti tuquu barbaade Ateeteen yeroo tokko bokkuun qonyittii jedhu yoo bokkuun seera dabse yoo abbaan bokkuu seera dabse bokkuun sun qonyitti kana check and balance amma biyya Ameerikaa keessatti democracy keessatti check and balance yookiin immoo opposition dubartoonni yoo mirgi isaanii mulqamu yoo kabajaan isaanii xiqqaatu cal'isanii ilaala. They protest. They use kun keessattuu naannoo an keessatti dhaladhe naannoo Arsii kana keessatti akkuma Gadaan Boorana keessatti hambaan isaa hafte naannoo Arsii kana keessatti Rift Valley kana keessatti seerri Ateetee fi ganyaa ambaa siinqee hafee jechuudha. Hayyoonni kana qoratan hedduun isaanii hin jiran. Maaliif jechuu hin dandeenyu irra caalaa alagatu waan Oromoo qorate waan dhiphate nuti itti guuttata. Asmaroo Malaggasaa waa'ee kanarratti galata guddaa qaba. Hayyuu waan guddaa hojjete garuu sirni Gadaadhaa dubartoota instituushinii dubartoota Gadaa keessaa ala baasee hambisee jedha. I do not agree with them fully, partially. Siinqee institution yookiin Ateeteen yookiin qaalluun keessattuu naannoo an keessatti dhaladhee guddate keessatti Gadaa wajjin walitti hidhataadha. Ture seenaan jaarsota irraa himamu ni mirkaneessaa jechuudha. Dhiibaa dalloo bunaatitti yoo isinii deebi'e jaarraa 16ffaa keessa mooyitii the equal halves of society Boorana Bareentuma jaarmaya kun actually no akka hangafaa fi guddisuutti hubanna an irra caalaa garuu dual organization yookiin immootuyyuu fuula fi wayyuudha. Fuula jechuun warra wal fuudhu jechuudha. Wayyu jechuun warra wal exogamous ka jedhu kana wayyuun exogamous fuula ka jedhu kun immoo endogamous warra wal fuudhu jechuudha. Booranaa fi Bareentumni jaarsa fi jaartiidha. Kanaafuyyuu wal keessa jira. Bakka an dhaladhe Arsii keessattuu collee qarree gololchaa bakka jedhanii achi keessatti miseensi kee eenyu jennee wal gaafanna yoo ijoollummaa miseensi kiyya macha yookiin tuulama. Necessarily machaa fi tuulama giddugala Oromiyaa keessa qofaatti hin jiru jechuudha. Wal keessa jira. Kanaafuyyuu qaalluun machaa fi jechuudha Booranaa fi Bareentumni hundeen qaalluu jara kanaa jechuudha. Kanaafuyyuu kuni Ateetee wajjillee walitti qabataa dhiibaa jiloo garbii reefut kan isinii kaase dhiibaa waataa dhiibaa dalloo bunaatti dhiibaa jiloo garbii gara Ateeteetti yoo deebi'e keessattuu Ateeteen siinqeen humna dubartii Oromoo spiritual and secular power, the embodiment of
spiritual and secular power of Oromo women. Siinqeen warratti jechuu barbaadu akka isiin dur jirtu sanitti sirna gadaa keessatti ammatamtee ol qabuun yeroo ammaatitti murteessaadha. Wanni ani odoon saalfatiin dubbachuu barbaadu nu Oromoon aadaa ergisaa fudhannee uf wallaallee akka reefuta obbo Banti Dr. Banti Ujulaa jedhanitti uf wallaaluu osoo hin ta'in kenna dhiifnee ka ambaa ergifannee ka ambaa jala deemuu waan baranneef keessattuuyyuu mirga dubartii kabajuu irratti rakkoo guddaa qabna. Meeja politika Oromoo keessatti aadaa politika Oromoo keessatti illee jaarmaya dhiiraa qofaa ijaaru. Jaarmaya mee dubartoota keessatti lakkaa'e keessattuu leadership lakkaa'e jiru. Kana saalfachuu tokko maletti ani haati tiyyaa nama haadha ofii jaallatu. Kanaafuyyuu feminist attitude kiyyatti. Ani garuu korma. Akkasitti na hubadha. So mirga dubartii Oromoo deebisuun jijjiirama amma dhufu kana wajjin deebisuun siinqee deebisuun bakka inni jiru original asliin jirutti qorachuun murteessaa waan ta'eef kana gadajjabeessee dhaamaa dhumarratti waa baanadheetiniin asii addeen sa'aatii natti himaa jirti. Kun biyyaa dhuftee, kun alaa dhuftee, kun kaabaa dhuftee, kun kibbaa dhuftee, jilli dilaydok, hadayna na jala jedha. Kun Ameerikaanii dhuftee, kun Kanaadaa dhuftee, kun Oromiyaa dhuftee, jamaan jilli dilaydok. Hadayna. Kun nama waa jettee, kun sabbii waa jettee, kun walitti mufattee, kun wal yakkitee, jilli dilaydok. Hadayna. Galatooma.
akkitti sila Ateetee barumsa isaa itti eegaluu barbaanne mari'anne akka amma dhufne kanatti ani eegaluu qabus nuyi sila ammoo waan nyaataaf waan garagaraa isin keessummeessaa turreen keenya ba'aan dachaadha sila beektu. Kanaaf isaaniin dursaa jennee akka gaarii jalqaban. Egaa dursa abbootiin haawwan hangafaa guddisuu hayyoonni keenya guutuun mana kana keessa jirtan namuuf kalchaa ijarraa naamnisaa jedhu. Itti aansee waan isiniin jechuuf deemuu mata duree har'aa isinii dhiyeessuuf deemu kana yuunivarsiitii seenee kolleejjii sadarkaa kolleejjiitti baradhee qormaata gadi fageenyaan Oromiyaa bal'oo isin beektan kana waliin ga'ee cuunfaasaa isinii dhiyeessuuf hin deemu. Hinnanan isinii dhiyeessuuf deemu kanan dhalootaan aale ayyoo faabboorraa ammas naannoo keessatti guddadhe jaarolii manguddoorraa beerran cifireerraa waan aalee fi kanayyoonni Oromoo immoo hambaa hafte qoqqoratanii barruudhaan dookumentii garagaraarra kaa'an isarraa waan dubbise namoota illee irratti gaggaafadhee isuma isinii dhiyeessuuf deemu. Waan kana akka barumsaatti isinii dhiyeessuuf hin deemu. Akka odeeffannootti akka ayyoota boruu qorannoodhaaf gargaaru karaadhuma agarsiisuuf amman beekurraa wanti xiqqoo beeku tokkorraa isinii hiruuf asirra jira. Qalbiin hordofaa galatooma. Mata dureen silaa isaanuu jalqabaniiru Ateeteedha. Suuraa kana waan asirra isinii kaa'eef hayyoo haadhaqee. Hayyoo haadhaqee yeroo jennu hiika hedduu of keessaa qaba mee ilaalaa isin. Haadha maatii, haadha waatii, haadha warraa, haadha karraa. Kana keessatti ni ilaaltanii? Kanaaf kanaan isinii jalqabe Ateeteen maali? Waan isinii tuttuquuf deemu Ateeteen maali? Eenyu ayyaaneffata? Akkamitti ayyaaneffatu? Gosti Ateetee meeqa? Isa sana jala meeshaalee Ateetee akkamitti waan ittiin ayyaaneffatan sana hunda yoo saatii koo naga'e egaa daqiiqaa 10 dabalamteetti alillee eeggadha kurnetti miti. Kan akka ishii sana isinii hima isinii wanni jechuu hanga danda'e ariifadhee irra deema. Dhaamsooyitiitu alaa dhufe warri konkolaataa karaarra dhaabdan warri nama adabu dhufee jira karaarraa kaasaa jedhanii kanaaf warri konkolaataa dhaabdan dhaqanii sirreessanii dhuftan. Hayyee warri ba'e egaa bahullee warri hafe walumaan itti fufna jechuudha. Akkuma beekamu sirna gadaa Oromoo fi amantii waaqeffannaa Oromoo keessa ayyaanotatu jira. Ayyaanonni kun marsaalee waggaa dhalootaa fi saala dhalootaatiin gargar bahanii beekamu. Yeroo kana jedhu marsaalee waggaa dhalootaa ijoollee namoota gurguddaa. Saala dhalootaa yonnaan jedhu dhiiraa fi dubartii isin hundayyuu galaa. Amma odoo wanni kiyyatti hin darbin egaa ayyaanonni kun maalinni yoo jettanii ayyaana abbaa yookaan qaalluu nabi abbaa kormaa jedhu ayyaana abbaati. Ayyaana haadhaa Ateetee yookaan maaram haadha deessuu jedhu Ateetee maaram haadha deessuu. Ateetee kophaadha maaram haadha deessuullee yeroo dubartoonni deesse kan faarfatanidha. Ijoollee dhiiraatiif ukee yookaan immoo taaboree jedhu waggaatti yeroo tokko kan kabajamu. Ijoollee dubaraa hingiccaa yookaan qaammee dubaraa jedhama. Kuni marsaa dhalootaa sana keessa taa'a jechuudha. Amma waan nuti ilaallu ayyaanota Oromoon qaban kana keessa sadarkaa jalqabaatti awwaamamu ayyaana abbaa fi ayyaana haadhaati. Yeroo abbootiin namni yeroo gumaas bitanaa ta'uu yeroo waaqallee
hidhatanii yoo namni tokko lakkina qabaate ayyaana abbaa keetii ateetee haadha keessi araarabtuu jedhuudha abbootiin lafa dura jiru beeksan. Kanaaf kana sinitu sadarkaa tokkoffaatti waamama ayyaanni abbaa fi ayyaanni haadha. Ayyaana sajiran keessaa nama nan dhiyeessuuf deemu Ateetee. Ayyaanni abbaa fi ayyaanni haadha ayyaana afuuraan kabajamu. Ayyaanni ijoollee immoo ayyaana akka haadaatitti kabajamu. Ayyaana afuuraa miti jechuudha. Ayyaana afuuraa yoo jennu isaan dura lafa kaa'aniiru qomaa fi qorra. Achirra jirti Ateeteen naan jettee ati koo jedhaniiru. Egaa mee Ateetee laalla. Ateeteen ayyaaneffatus irra caalaa dubartootaa jedha. Kanaaf kana agarsiise yoo ilaaltanii dubartoota fuuldura meejisa dugda duuban ilaalina. Waggaattis keessaa fuudhaniitti kana keessa ta'a guutuun isaa gingilchaan calleen uffanni guutuun kan qumsaaxini maal jedhuni qumsaaxini Osaan immoo miidhagsee itti dabalee qindeessee nu ergee deebisee naa ergee ani yeroo arganne maaliif hojiin natti baay'ate kanaaf obbo Caalchisaaf tan ergee obbo Caalchisaan immoo waan san fuudhee piriint godhee qopheessee paak godhee nuuf fide jechuudha. Fakkeenya sana isin jedhe kitaaba qopheessinee ana obbo Amaara akkasumas immoo obbo Hundasaadha teenyee intarneet irraan teenyee dibeet goona mata duree irratti keenye mata duree irratti keenye dibeet goona booda isaa namni tokko akka cuufuu dirqama kenninaaf jechuudha. San booda akkuma duratti isinitti biyyatti erginee warra biyyaa keessa deemee dubbisee deebii nuu kenna. San booda itti walii gallee booda biyyatti deebifnee erginee maxxansiifne jechuudha. Kun martuu xiyyaara qabannee Finfinnee simbuunee Awustiraaliyaa simbuunee Norwee simbuunee karaa intarneetitiin hojjetama jechuudha. Waan guddaa hojjetamuu hin danda'a. Anammas taa'ee anana biyya keenya illee odoo gallee teenyee humna addunyaa kanarra jiru qindeessuudhaan piroojeektii guddaa hojjechuu dandeenya. Kan jedhuun hawaa karaa biraatiin waggaa 10 obsaa namni mata duree adda addaa kaasee akkasitti amma dhiyeessuu hin dandeenye kana dibeet godhee irratti mari'atee maanguddoo dubbisee dhiyeessuu waan salphaa miti. Gahee kana mara walitti qindeessuudhaan kan taphatu immoo obbo Hundasaa Waaqayyaatti akkuma kana maaliif nama addunyaa kanarratti dandeettii adda addaa qaba. Namni tokko saffisaa waa hojjetaa yoo namni dhaabatee illee lolatti kaasaa namni kun immoo obsa qaba. Guyyaa irra deebi'ee nama gaafatee obsi fixachiisee akka namni sun waa dalagu godha. Koreen kun hojii guddaa fuulduraaf illee abdii guddaa irraa qabnu hojjete jedhee eegaa galatoomaa gara bakka keessanii deebi'aa carraa ittaanaa isinii kennaa dubbachuu barbaadan. Buusu barbaada bosnaa kee waa hedduu jedhee jira. Dhugaadha namoonni amma sitti argitan kun waggaa dheeraadhaaf qilleensa waggaa 10 beekaa qilleensa irratti karaa paaltoo fi torban 2 walitti dhufanii mari'achuu waan salphaan turre. Hunduma caalammoo kanan galateeffadhu tokkoffaa waan kana kan jalqabne sochiin kun kan jalqabame 1998 ture. Waaqeffannaa deebisnee haa ijaarru waan jiru keessattuu duratti ijaaramuun tuqee ture barree gaazexaa irreecha jedhamtu obbo Guddataa Baay'isaa maxxansa ture. Isa too duddubluu kaanee lubbuusaa maaluu Tasfaayee Manyaaqa nama jedhamutu maal qaba waan kana too kaanee irreechuma kanayyuu nuti immoo hojiitti jijjiirre waan jedhu ka'e. Tole jennee booda waliin mari'annee waa hedduu macaafa lama jalatti waldaa tokko dhaabnee itti mammareechuudhaan bidooftuu ture. Kunoga abbaa dachaasaa yookiin abbaa maariifaa turanii achirraa jalqabeetu sochiin dhimma waaqeffannaa ijaaruu jalqabee sana booda irreechi waggaan dabalaa dhufee gadaan illee deebi'ee akka ijaaramuuf sochii waaqeffannaa bara sana godhee kanaaf yeroo kana qabanye waggaa 10ffaa ta'uu hin taane waggaa 20 yookiin immoo 1998 jalqabnetu dagaagee gadaas ijaaree irreechas ijaaree waaqeffannaas ijaaree har'a iddoo kanatti xiqqaannee kan argamu dheeraa ta'ee obbo Dirribeefaa Borusinii ibsu Oromiyaa keessatti galma waaqeffannaa hedduutu ijaarame. Kun egaa waan itti boonu waan itti gammannu galata waaqaa jennu
biyya alaa gabaanee boodammoo maaliif keenya walitti mee walitti dhufnee hamaree nu jedhee yaada kana kan fide nama galateeffachuu barbaadu jira. Obbo Gammachuu Fayyeeraa fi Dhaabasaa waan jiraatu Naayiroobii taa'anii nuquun namanii mee koottaa waa hojjennu jedhan. Achirraa kaaneetu hudhanee tokko baafnee gumii waaqeffannaa innee qilleensa irraa walitti dhufnee qabu lammii sunaafaa kunoo kaaboo gadireefaa dhangaatuufaa egaa warra asitti argitan hundumaa jechuudha akka itti jalqabne galata waaqaa ta'uu warra asii geenye borummoo dhaloonni dhufu akka itti fufu abdiin qaba. Hundumaafuu warra asitti argamtan hedduu galatooma. Egaa isaaf immoo ibsaan amarii keessatti taasifnaa kan hojii barbaade fayyada. Obbo Asnaaqanii waan hundumayyuu ibsee jira. Qaamanillee odoonitti dhufin biyya adda addaa keessallee yoo jiraatan waa gochuun akka danda'amu fakkeenya godhee ibsee jira. Ani amma sana dubbachuufi muti sana keessa deebi'uufi muti. Garuu wanni jechuu barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf oggaa kurnan kana ta'ee oggaa kurnan duratti sodoo kana hin calqabin akkuma amma inni jedhe namni gaa dandeettii adda addaa qaba. Ani obbo Hundasaa dhugaa dubbachuudhaaf amala keenya hundumaa danda'ee amalli keenya baay'eedha. Maaliif nama walitti qabanii waa hojjechuun baay'ee tokko ulfaataadha. Nama biyya adda addaa addunyaarra faca'ee jiru kana nama kana mara yoo kudhaarfee tokkorraa namni waa hafe maal taate jedhee hordofee bilbilee dubbisuudhaan hunda keenyayyuu walitti nu qabuudhaan wanni kun sadarkaa kana ga'uun wannoo guddaa kan taphate wannoo guddaa kan taphate Hundasaadha. Tarii ani amma yoo dubbadhu yoo naan jettan dhuguma yoo wanni addaa tokko na muudamee too kudhaarfee sanarraa hafeen alatti warra waan kana dhaabbataadhaan hordofe keessaa anillee nama tokko. Garuu haa ta'u malee akka isaatitti egaa amma nu walitti qabuu callaa miti beekaa waa amma kitaabni itti ba'e kana beektota barbaadee hordofee qunnamee akka isaan barnoota nu kennan karaa onlaayinii jechuudha. Biyyarraa biyyoota addunyaa adda addaarraa kudhaarfee tokko yoo dhiyeesse kudhaarfee biraatti akkasuma biyyarraayis akkasumatti warra biyya keessaa irree wal ijaaranii jiranii qunnamtii gochuudhaan wanta kana sadarkaa kanaan kan ga'e isa yoo jedhe dogoggoran qabu akkuma naa galateeffattaniifan kanuma jechuu barbaade galateeffatu.